فنحن في هذه اللحظة نقول نفذ الصبر وعليه سنقوم بالرد المناسب على هذا العمل الغاشم الغادر. Ajajni Giddu-galeessa Ameerikaa murannoo guutuun sa'aatii 5 guutuuf lola qilleensaa wal-irraan cinneem dachee Iiraan irratti raawwachuu isaa labsee jira. Har'a Adoolessa 14 2026 Iiraan akkuma aadaa ishee haaloo ishee baatti. Eegduun Warraaqsa Iiraan aarii fi kutannoo sibiilaatiin deebii bakakkaa kan onnee peentaagoon irraasuu kallattii sadiin diina irratti gadhiise. Buufata Humna Galaanaa Ameerikaa 5ffaa baariin jiru. Hulaa Hormuz irratti doonii boba'aa Yuunaayitid Arab Emireetis 2 akkasumas Jordaaniitti buufata Xiyyaaraa Al-Azraq sirriitti haleeluu beeksistee jirti. Nutis bal'inasaa qabannee jirra. Pirezidaantiin Ameerikaa Tiraamp murannoodhaan ba'ee ibsa addunyaa raas tokko kennee jira. Innis wiirtuu nukileeraa Iiraan isa hunda caalaa dhokataa fi sodaachisaa ta'e Gaara Faas yeroo gabaabaa keessatti ni barbadeessina kan jedhudha. Garuu gaarri Faas maalidha? Maaliif Tiraampiin hamma kana dhiphisee iccitii isaa ni dhageessu? Haaluma wal fakkaatuun Tiraamp ofitti amanamummaa guutuun haleellaa qilleensaa kanaan dura raawwanneen hogganaan olaanaa Iiraan inni haaraan Mujtabaa Khaamene'ii 90 lubbuun isaa darbeera jedhee namana jechuun ibse. Maaliif akkas jedhe bal'ina isaa qabannee jirra. Dachee Yaman ibiddaan yeroo bobaatu samiin Saawud Arabiyaa immoo bakakkaa misaayilaa keessummeessaa jira. Dubbiimaan waraana Huusii Yahyaa Saaram akka labsetti gareen isaanii misaayilota baalaastikii gurguddoo fi dirooniiwwan of dhoosan fayyadamuun dhibba Saawud Arabiyaa keessatti buufata Xiyyaaraa idil addunyaa Bahaa irratti rooba ibiddaa dhangalaasanii jiru. Yoo haga xumuraatti nu faana turtan iccitii bal'aa ni dhageessu. Qophii keenya laayikii gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaa shamaar kafuuni kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 News'dha. Kanneen chaanala YouTube keenyaa faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Ka xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Well, I think it's going very fast. We've demolished their military. We're hitting them very hard. We had a deal yesterday or the day before yesterday. Osoo addunyaan walii galteen waxabajji 17 nagaa fidaam waraanni xumurameera jechuun hafuura tasgabbii baafachuu eegaltuun halkan kaleessaa qilleensi Baha Giddu-galeessaa guutummaatti obomboleetti dhiigaam ibiddaa fi dho'insatti garagalee jira. Dhukaasa dhaabbiin waraqaa raasuun qawwee fi misaayila lafarraatiin daaratee jira. Waraanni Ameerikaa fi Iiraan gidduutti gaggeeffamaa jiru amma daangaa tokkorraa gara daangaa hedduutti babal'achuun biyyoota Arabaa fi galaana naannichaa guutummaatti yoo waraanaa naannoo isa dhuma hin qabne keessaa seensisaa jira. Dho'iinsi halkan kanaa kan eegalee samii Iiraan irraati. Ajajni Giddu-galeessa Ameerikaa murannoo guutuudhaan sa'aatii 5 guutuuf lola qilleensaa wal-irraan cinnee lafa Iiraan irratti raawwachuu isaa labsee jira. Xiyyaaronni fi misaayilonni Ameerikaa warri qulqullinaan rukutan bu'uuraalee ittisaa qarqara galaanaa iddoowwan misaayilaa fi buufata diroonii Iiraan kanneen magaalaa Bushehr, Chabahar, Jask, Konarak, Abu Muusaa fi Bandar Abbaas keessaa jiran irratti rooba ibiddaa roobsanii jiru. Ameerikaan Iiraaniin Hulaa Hormuz irraa dhabamsiisuuf rukunnee yoo jettu haleellaan kun kutaa Hormuz keessatti maatii tokkorraa lubbuu namoota nagaa 3 galaafatee jira. Garuu Iiraan biyya sarbamtee callisuu yookaan holqa jala seentuun taanii isheen akkuma aadaa ishee haaloo ishee baatti. Eegduun Warraaqsa Iiraan aarii fi kutannoo sibiilaatiin deebii bakakkaa kan onnee peentaagoon irraasuu kallattii sadiin diina irratti gadi dhiisee jira. Kallattiin inni duraa fi guddichi baariin ture. Iiraan buufata waraana galaanaa Ameerikaa 5ffaa isa guddichaa kan baariin keessa jiru diroonii fi misaayilaan dhossee jirti. Gabaasni eegdota warraaqsa Islaamaa Iiraan akka saaxileetti haleellaa kanaan wiirtuun to'annoo diroonii Ameerikaa buusaan boba'aa raadariin Paatriyoot raadariin to'annoo qilleensaa fi raadariin akeekkachiisaa dursaa guutummaatti barbadaanii jiru. Kana qofa osoo hin taane buufata Al-Jufeer keessatti kuusaa meeshaa waraanaa fi gamoo loltoonni Ameerikaa keessa jiraatan rukutuu ishee mirkaneessitee jirti. Saayireniin akeekkachiisaa guutummaa baariin yeroo iyyuu ministeera dhimma keessaa uummanni gara da'ootti akka baqatu ajajuuf dirqame. Kallattiin inni lammaffaa hujummoo dhiigaa addunyaa Hulaa Hormuz irratti raawwatame. Iiraan daangaa bishaanii Oomaan keessatti dooniiwwan boba'aa Imareetii Arabaa gurguddaa lama kanneen Moombaasaa fi Albaahiyaa jedhaman misaayila kuruuziitiin rukuttee jirti. Haleellaa kanaan lammii Indiyaa tokko yeroo du'u
namoonni 8 lammiilee Indiyaa 6 fi Yuukireen 2 haala ammaa taateen madaa'anii jiru. United Arab Emirates Iraan seera UN 2817 cabsiteetti jechuun yeroo iyyisu. Iraan ammoo murannoo guutuun deebii kenniteen dooniiwwan kun akeekkachiisa keenyaa tuffatanii kiyyoo boombii bishaan jalaa Ameerikaan eeyyamteefiin qaxxaamuruu waan filataniif rukunne. Ameerikaan dooniiwwan nagaa dhiibdee gara daandii seeraan alaa fi balaa qabutti oofaa jirti jechuun mormitee jirti. Indeeni saariidhaan ambaasaadarra Iraan waamtee mormii ishee dhageessitee jirti. Kallattiin inni sadaffaan ammoo daangaardii qaxxaamuree gara Joordaanitti ce'e. Iraan misailota baalastikii fageenya dheeraa fayyadamtee buufata Xiyyaaraa Al-Azraq kan Joordaan keessa jiru rukutuu ishee labsitee jirti. Haa ta'u malee waraanni Joordaan misailota Iraan irraa dhufan 4 qilleensuma irratti kuffisneerraa miidhaan geessiin jiru jechuun labsee dhimma Joordaan asirratti xaxamaadha. Iraan buufata Ameerikaatu achi jira jechuun yeroo rukuttu. Joordaan ammoo buufataaleen Amir Hassanii fi Muwaffaq al-Salt buufata birmadummaa Joordaaniitiin loltoonni Ameerikaa leenjiif qofa achi jiru. Nuti dirree waraanaa Iraanii fi Israa'el gidduu jiru ta'uu hin barbaannu jechuun mormii jabaa dhiyeessitee jirti. Joordaan misaayilli Iraan samii ishee irra darbu amma booda akka dhimma birmadummaa biyya tuquutti fudhattee qophii waraanaa ishee ol guddistee jirti. Ji'oota hedduuf sababa waraanaa fi dhiphina nageenyaatiin cufamee kan ture manni maree Iraan Adoolessa 13 halkan keessaa balbala isaa saaqee walga'ii ifaa isa jalqabaa gaggeessee jira. Garuu walga'iin kun walga'ii dileen turre inni qophii gumaa sodaa nageenyaa fi iccitii haaraa kan of keessatti baatedha. Gamoo paarlaamaa Paaristaan jedhamutti miseensonni 250 ol argamaniiru. Wanti addunyaan asisee fi madaallii waraanaa kanarratti gaaffii guddaa uume garuu walga'iin kun eegalamee pirezidaantiin paarlaamaa Mohammad Baaqir Qalibaaf osoo hin taane ittaanaa isaa Hamid Riizaa Hajii Baabayitiin hoogganamuu isaati. Qalibaaf eessa jira? Maaliif walga'ii seena qabeessa kanarraa fi gaaffiin kun Teheraan keessatti shakkii fi dhiphina uumee jira. Iraan isheen hooggantoota ishee ajjeechaa Ameerikaa fi Israa'el irraa eeguuf tattaafattu Qalibaafiin dhoksitee jirti moo tarii rakkoo biraatu isa qunname kan jedhu ifa hin taane. Akkuma walga'iin eegalameen sagaleen paarlaamichaa haasaa siyaasaa osoo hin taane lallabaa waraanaa fi diddaa ture. Miseensonni paarlaamaa hundinuu sagalee tokkoon gumaa dhiiga hoogganaa olaanaa keenya duraanii Ayatollah Ali Khamenei ni baafannaa, gumaa qondaaltota waraanaa fi siyaasaa keenya warra wareegamanii ni fudhannaa jechuun hariidhaan iyyanii jiru. Kuni paarlaamaan Iraan dhukaasa dhaabbii yeroo ammaa kana qacarraa nagaatti osoo hin taane akka yeroo qophii tarkaanfii taanutti ilaaluu isaa mirkaneessa. Wanti haala kana caalaatti adda taasisu murtii heeraa halkan sana darbedha. Paarlaamaan dhiphina waraanaa jiru hubachuun yeroo rakkoo fi muddama addaa keessatti manni maree walga'ii isaa gamoo Paaristaan alaa yookiin karaa intarneetii gaggeessuu danda'a jechuun seera haaraa raggaasisee jira. Murtiin kun Iraan lola ittaanuuf of qopheessuu ishee fi yoo diinni ishee gamoo paarlaamaa rukuteellee sirni mootummaa akka hin diigamne dursitee of eeggannoo cimaa gochuu ishee agarsiisa. Uummanni fi diinni waan walqixa hin eegne tokko garuu qophii miiraa ture. Walga'icha eegaluu dura miseensonni paarlaamaa iddoo yaadannoo wareegamtootaaf qophaa'etti dhiyaatanii kabaja kennanii jiru. Iddoo kana suuraa Ali Khamenei fi qondaaltota waraanaa qofa osoo hin taane suuraalee daa'immanii waraana kanaan dhumaniis faayamee ture. Kun Iraan dhiiga daa'imman ishee akka meeshaa madaallii amantii fi siyaasaatti fayyadamtee onnee uummata ishee diinatti akka boba'u gochuu irratti milkaa'uu ishee agarsiisa. Waraanni Iraanii fi Ameerikaa gidduutti deemaa jiru daangaa fi bifa haaraa qabachaa jira. Masaraa White House keessatti Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp warannoodhaan ba'ee ibsa addunyaa raasu tokko kennee jira. Innis wiirtuu nuukileeraa Iraan isa hunda caalaa dhokataa fi sodaachisaa ta'e gaara Faas yeroo gabaabaa keessatti ni barbadeessina kan jedhudha. Garuu gaarri Faas maali? Maaliif Tiraampiin amma kana dhiphisee? Gaarri kun wiirtuu idilee miti, inni kibba Teheraan naannoo wiirtuu nuukileeraa Naataanzii isa kanaan dura miidhameetti dhiyoo kan argamudha. Wanti gaara kana addunyaa waraanaa keessatti abjuu naasisaa taasisuus eegumsaa fi ijaarsa isaati. Wiirtuun kun holqa lafa jalaa baay'ee gadi fagoo ta'e lama of keessaa qaba. Akka ogeeyyiin Ameerikaa ragaa ba'anitti wiirtuun kun dhagaa giraanaayitii jabaa jala waan dhokateef boombiin Ameerikaa inni hunda caalaa guddaanii fi lafa uruuf oomishame baankeerra baasariyyuu gaara kana uruu fi diiguu hin danda'u. Basaasonni Ameerikaa CIA'n akka shakkanitti Iraan iddoo kana keessatti meeshaa nuukileeraa ijaaruuf dandeettii qabaattee jirti. Bakka kana akka gaachana wabiitti fayyadamaa jirti. Iraan garuu deebistee as keessatti kan nuti hojjennu maashinoota yuuraaneemii qulqulleessan qofadha jechuun mormiti. Tiraamp garuu iddoo kana of eeggannoon ilaalaa jira. Nuti yeroo isaan sochii wayii godhan argine boombii roobsina jechuun akeekkachiisee jira.
Haaluma wal fakkaatuun Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ibsa miidiyaaleef kenneen dhugaadhaa fi sammuu namaa raas tokko addunyaatti lallabee jira. Tiraamp ofitti amanamummaa guutuun haleellaa qilleensaa kanaan dura raawwanneen hogganaan olaanaa Iiraan inni haaraan Mujtabaa Khaamene'ii peentaa 90 lubbuun isaa darbeera jedheen amana jechuun ibse. Dubbiin kun qawwee dhukaasuu caalaa dhukkubaam yoo dhugumatti Mujtabaan inni erga abbaan isaa ajjeefamee booda Iraaniin walitti qabee bulchaa ture du'eerati. Iraan hoggansaa olaanaa malee qullaafteetti jechuudha. Tiraamp iccitii kanaaf saaxiluun isaa keessoo Iraan jeequuf sirnicha akka bittinnaa gochuu fi humnoota waraanaa Iraan abdii kutachiisuuf waraana sammuu isa hunda caalaa taphachaa jiraachuu isaa agarsiisa. Garuu dhoo'insi Tiraamp asirratti hin dhaabbanne inni waraana kana waraana qawweerraa gara waraana dinagdee isa hunda caalaa gara jabeessaatti ceesisee jira. Tiraamp fatti ba'ee uggura galaana Iraan irratti guutummaatti deebisneerra erga jedhee booda murtii seenaa keessatti takka dhagaame beekne tokko labsi. Hulaa Hormuz Iraan wajjinis ta'e Iraan malee banaatee itti uufam amma booda Ameerikaan eegduu Hulaa Hormuz jedhamtee waamamti jedha. Wanti hunda caalaa addunyaan asisee fi dinagdee raasee garuu ulaagaa Tiraamp eegumsa kanaaf dhiyeessedha. Tiraamp dooniin daldalaa yookaan boba'aa kamiyyuu bishaan kanarra yeroo darbu eegumsa nuti goonuuf kafaltii gibiraa 20% nuuf kafaluu qaba jechuun labsi. Mee kana hubadhaa Hulaan Hormuz iddoo boba'aan addunyaa harki sadaffaan keessa darbudha. Ameerikaan kafaltii 20% kana guurti jechuun daldala boba'aa addunyaarraa bu'aa humnaa olii ofii isheetiif saamuun addunyaa dirqisiistee gibira kafalchiisaa jirti jechuudha. Kuni dippiloomaasii osoo hin taane saamicha mootummaati. Tarsiimoon Tiraamp asirratti baay'ee qara. Gurri galaanaa kun dooniiwwan Iraan qofatti hojjetaa dooniiwwan biyyoota biroo kafaltii isaanii kafalanii darbuu danda'u jechuun Iraaniin guutummaatti addunyaarraa kutee adda baasuu barbaade. Akka inni jedhutti Iraan oksijiinii dinagdee dhabdee waan hudhamtuuf humna waraanaa ishee deebistee ijaarrachuuf carraa tokkollee hin qabaattu. Kun maddii dinagdee Iraan guutummaatti akka gogu gochuun sirnichi keessaan akka diigamu taasisuuf kan karoorfamedha. Murtiiwwan ariifachiisaa fi sodaachisoon kunneen gabaa addunyaa irratti battalumatti damaa uumanii jiru. Akkuma Tiraamp haasaa isaa xumureen gatiin boba'aa addunyaa 5% samii tuqee daldaltoonni fi investoroonni Tiraamp kellaa gibiraa bishaan irratti dhaabeera waraanni kunis hin xumuramne jechuun dhiphinaa fi sodaa hanqina inerjiitiin maallaqa isaanii sassaabachaa jiru. Tiraamp atattamaan eegumsa kiyyanan eegala jechuun isaa addunyaan balaa dhoo'insaa dinagdee fi waraanaa waldhaa keessa seenuu ishee agarsiisa. Osoo aariin haleellaa buufata xiyyaaraa sanaa hin qabbanaa'in har'a dhugaadhaa fi madaallii waraanaa Baha Giddu-galeessaa guutummaatti garagalchuutu raawwatame. Dachee Yaman ibiddaan yeroo babaatu samiin Saawud Arabiyaa immoo bakakkaa misaayilaa keessummeessaa jira. Waraana qawwee qofa osoo hin taane waraanni xaxamaan kan dippiloomaasii sobaa saaxiluu fi dinagdee laamsheessuu bifa haaraan dho'ee jira. Gareen Huusii Yaman aarii fi gumaa dhiigaa qabatee tarkaanfii lafee cabsuu fudhatee jira. Akka dubbii himaan waraana Huusii Yahyaa Saarem labsetti gootonni isaanii misaayilota baalaastikii gurguddoo fi dirooniiwwan of dhoosan kibba Saawud Arabiyaa keessatti buufata xiyyaaraa idil addunyaa Abbaa irratti rooba ibiddaa dhangalaasanii jiru. Tarkaanfiin kun deebii atattamaa fi dhukkubsaa haleellaa diinonni isaanii guyyaa tokko dura buufata xiyyaaraa sanaa magaalaa guddittii Yaman irratti raawwateef kennamedha. Wanti hunda caalaa addunyaan asisee garuu rukuttaa misaayilaa kana qofa osoo hin taane akeekkachiisa sammuu namaa raasuun kan Yahyaa Saare diina isaatiif dabarsedha. Inni dhaabbilee xiyyaaraa daldalaa fi imaltoota addunyaa hundaaf ergaa xumuraa kenne. Ammarraa eegalee samiin Saawud Arabiyaa dirree waraanaati. Xiyyaarri kamiyyuu qilleensa Saawudiirraa akka hin barrisne. Kun waraana idilee miti. Kun dinagdee, turizimii fi uwwisa qilleensaa Saawudii guutummaatti laamsheessuuf waraana sammuu isa guddichadha. Huusiin yoo samiin sana nagaa dhabe samiin Riyaadii fi Abbahaa nagaa hin argatu jechuun seera madaallii sodaa ifatti hojiirra oolchitee jirti. Gama biraatiin gareen waraana Saawudiin hoogganamu dhiphinaan ibsa baasee sirna ittisaa qilleensaa keenya misaayilota baalaastikii fi diroonii Huusiirraa gara kibbaa biyyattiitti dhufan qilleensuma irratti kuffiseera jechuun uummata isaa tasgabbeessuuf yaalee jira. Garuu shirri waraana kanaa asirratti caalaatti xaxama. Mootummaan Yaman inni idil addunyaatti beekamtii qabu kan Saawudiin deeggaramu duraan xiyyaara Iraan dhorkuuf jennee nutu buufata sanaa rukute jechuun labsee ture. Huusiin garuu haasaa kanaa akka golgaa sobaatti ilaale. Huusiin kallattiin quba isaa Saawudii irratti qabee mootummaan Yaman humna kana hin qabu xiyyaara nu rukutee kan ergee Saawudii fi Ameerikaadha jechuun yakkee jira. Ibsa ministeera dhimma alaa Huusii kennee waraqaa dippiloomaasii hundaa ibiddaan gubee jira. Saawudiin buufata sanaa rukutuun ishee xumura yeroo dhukaasa dhaabbii yookaan tasgabbiiti. Kun ifatti labsa waraanaa guutuuti jechuun addunyaatti lallabe.
Haleellaan kun deebii fi adabbii malee hin darbu jechuun waraanni kun asirratti akka hin dhaabbanne mirkaneessa. Walumaa galatti taateen kun Baha Giddu-galeessaa obombolee Xiyyaaraa keessaa seensisee jira. Osoo Iraanii fi Ameerikaan Hulaa Hormuz irratti wal hudhanii jiranii addi waraanaa inni lammaffaan daangaa Yemanii fi Saawudii irratti bal'inaan banamee jira. Saawudiin Huusii ilaamsheessina jechuun yeroo xiyyaara ergisu. Huusiin ammoo misaayilaan samii Saawudii zooniiwwan orkomaa taasisuuf dhaadataa jira. Dippiloomaasiin du'eera dhukaasa dhaabbiin daaraa ta'ee jira. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asuma irratti goolama kanneen chaanaala YouTube keenya haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduu hin dagatinaa. Xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.